Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Shama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Egaa akka baga geessan guyyaa jala bultii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sinin jechuun jaaladha. Hordoftoonni koo amantaa kiristaanaa hordoftan hundi keessanuyyuu egaa har'a guyyaan har'a jala bultiidha yookaan qidaamee yookaan qidaamshuu fa'aa jedhamee kan yaamamu sanidha. Egaa hawaasni amma yeroo kanatti mataa ofii fakkaatee kan jiraatu egaa ka dureessi mataa isaatitti qotiyyoo bitee qalachuu danda'a. Egaa akkuma beektan biyya keenya immoo akka haqimii ofii akka dandeettii ofiitti hawaasni waan na gammachiisu keessaa jechuudha. Hawaasni kee wal danda'ee qarshii isaa walitti funaannatee guyyaa ayyaana akkuma nama kamii akkuma abbaa qabeenyaa tokkotti oolla jedhee akka aadaa isaatitti waaqa isaa kadhachaa guyyaa irraa kana galateeffachaa egaa haala kanaan qarshii walitti buusanii warii isaan madaalu bitatanii qalatanii itti gammadanii itti bohooranii too addaa fudhachaa jiru jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kana warri dadhabee too asitti qalaatoo jiru kanaadha jechuudha kan qalanii too qopheeffachaa jiranii kana achitti kan fayyadamanidha halkan jechuudha. Egaa kaamooyyuu kan qirca jedhama akka afaan keenyatti yookaan akka loqoda kootitti akka naannoo keessanitti hin beeku. Qarshii walitti buufatanii warii bitatanii akka qabeenya ofiitti jechuudha. Hawaasni naannoo wal gurmeessee warii bitee too qalatutu iyyuu jira jechuudha. Ani daa'imuma kiyyarraa jalqabee too nan beekaa asis immoo naannoo namatti jiraadhaa jiruttis akkanatti warii walitti qarshii walitti fuudhanii warii qalanii ayyaana ofiitiif guyyaa san galateeffachuuf maatii ofii walitti qabamanii ollaa ofiitii walitti qabamanii haala kanaan qopheeffatanii too jiruun isiniin jedhaa. Egaa kaasinillee bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedheetan isinii hawwaa. Qophiin kun guyyaa jalqabaa yookaan jala bultii guyyaa ayyaanatiidha. Ayyaana maal akka qophaa'e akkuma argaa jirtan carraqsaatti naqaa jirti haati tokko jechuudha. Egaa Oromoon alaamaan hattuyyuu aannanii fi dhadhaadhaan kan beekamu isiniin jechuu jaaladha. Garuu waa tokkoon as keessatti dhugaa anaa gaafina keessatti uumu. Oromoon warii ni horsiisaa, ni dhalaa, ni guddisaa garuu kan qalatan dhugaa qarshiitti baasee bite jechuudha. Akkuma tanaan dura jedhamaa too jiru Oromoon dhadhaa gurguree zayitii bitee too gala jedhee yeroo baay'een tarbii adda addaati irratti ni dubbanne jechuudha nuuyyuu. Akka san ta'ee ta'uu hin beeku garuu namni walitti qarshii fuudhe jechuudha warii qalamu kan bitatu. Haala kanaan kunoo gammachuudhaan dabarsaa too jiru. Isinis bakka jirtanitti nageenya keessan isiniif haa baay'isu isiniin jechuun jaaladhaa. Bakka jirtanitti ayyaana gaarii ayyaana boqonnaa maatii keessaniif immoo gammachuu. Isinis maatiin keessan hoggaa gammade isintu gammadee too jiraata jechuudha. Kan maatii ofii hoggaasitti biyya kanatti boqonnaa argate mana ormaa keessatti hojjetaatillee tokko immoo guyyaa carraa kana argatee immoo bahee mana boqonnaatti kan kabaju jiraachuu danda'a. Harki caalan garuu ijoolleen mana ormaa hojjettan kan baatanii mitiin isiniin jedha. Egaa kun haala kanaanidha jechuudha. Addaan fuudhuudhaaf kukutaatoo jiru. Egaa kan madabaan teechisanii jechuudha kan addaan furatanii haala kanaan hawaasni walitti yaa'ee kan qopheeffachaa jiru jechuudha. Akka dandeettii ofiitti qarshii ofii walitti fuudhee odoo homaan dhabin akkuma mana warra abbaa qabeenyaa sanitti mana isaaniitillee guutuu godhatanii too jiraatanii. Egaa kan hawaasa keenyaa nageenya saba keenya boqonnaa jaalala tokkummaa rabbiin nuuf haa laatu jechuun jaaladha. Jaalalli yoo jiraate qabeenyi illee ni dhufaa. Waliigalteen hoggaa jiraate wanti hunduun dhufaa. Seeraan illee jijjiiramee mana tokkootitti qotee bulaan keenya gaafa sangaa qalatu umuruma keenya kana odoon darbiin rabbiin nu argisiisu jechuun jaaladha. Maaliif lafa kanatti haga jirru waanuma jirutti fayyadamuuf qabeenya soggaa ta'e eenyumtuu qabatee too boollatti hin seenu jechuudha ittiin fayyadamuufi malee. Kanaafuyyuu hoggaammoo nageenyi jiraate waliigalteen hoggaa jiraate gammachuun hoggaa jiraate qabeenyi illee dhufaa keessattuu qaala'iinsa jireenyatti wal qabate. Uummanni baay'ee rakkoo adda addaa gaafii adda addaa keessa seenetoo jira jechuudha. Garuu haaluma san keessattuu darbanii ayyaana ofii nagaadhaan kabajachaa too jiru. Nagaadhaan kabajaa jirra jechuudhaan illee amma maatiitti makamee tan nagaadhaan illee dabarsaa too jira. Egaa guyyaa boruutis maal akka fakkaatu ayyaana haala kamiin akka dabarsaa too jirru viidiyoo adda addaatiin isiniif gallakkisan isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa hundi keessanuyyuu.
Egaa ka viidichi ammaaf kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Bakka jirtan itti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa ammas maal isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa ani ofii kiyyaa miira natti dhagahamu waan an beekuuf jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaa ayyaanni jala ga'ee hojii hunda na jibbisiisa jechuudha. Hagan achi jiraadhe biyya ormaa calliseetuma akka waan ayyaanni social media wayii tuman qofa ta'ee zim jedheetuma social media laalaa oola jechuudha. Facebook irraan seenaa waa'ee ayyaana tan dhaggeeffadha. Karaa YouTube tan fiigaa waa'ee ayyaana tan dhaggeeffadha. Miira addaa wayiitiin namatti dhagahama. Garuu immoo Waaqayyo gaafa jedhe yeroo isaa eegee sa'aatii isaa eegee bara isaa eegee guyyaa kana galtaa waggaa jedhee galtee maatii kee jidduutti atillee guyyaa dabarsitu dhufuu danda'a jechuudha. Obboleessi viidiyoo kana dhaggeeffattu, obboleettiin viidiyoo kana dhaggeeffattu. Amantaa keetiin rabbii kee kadhadhu akka kamittuyyuu haala kam keessattuyyuu taateetu jechuudha. Nyaataaf dhugaatii qofaa miti ilmi namaa nageenya waggaa qabaatee nagaadhaan biyyatti deebi'u jechuunuyyuu waa tokkodha. Miirri adda addaa isinitti hin dhagaamin isiniin jedhaa hunduuyyuu guyyaa kana bara dheeraa goggoota baay'ee biyya ormaa keessatti dabarsineetidha jechuudha. Kan immoo as deebinee maatii keenya wajjin dabarsaa jirru isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu bakka jirtanitti waan jirutti waggaa gammadan waan qabanitti waggaa gammadanidha jechuudha. Burullee kan galaniitu gammaduu danda'an isiniin jechuu jaaladha. Asuma warroonni foon jaalattanillee egaa ka foon biyya keenyaatii fi foon mana warra madaamii tokko miti ni beektu. Foon biyya keenyaa akkatti kuttee waggaa nyaattayyuu ni mi'aa jechuudha. Margas immooyyuu naannoo margi hin jirrettillee galabaa goggogaa nyaatu waan ta'eef baay'ee mi'aa. Isiniin jechuun jaaladha. Asumaan immooyyuu warroonni amantaa ortodoksii hordoftan amma maa qalaniitoo hiranii maalidhaa kan hiraatoo jiran kuni isa maalidhaa kochee jedhan hiraatoo jiranii amma tsoomaa miti yoomii kamechuu dandeessan maaliif viidiyoo kana amman gallakkisa waan ta'eef jechuudha. Warroota hin tsoomnidha kan nyaachaa jiru isiniin jechuu jaaladha. Pirotestaansidha. Pirotestaansiin kan nin tsoomu ejaa ta'eefidha kan nyaatu warroota ortodoksiiti. Sa'a sagal eegee halkan sa'a sagal yookaan immoo yeroo qiddaasirraa raawwate yookaan immoo handaanqoon waggaa iyyeedha jechuudha. Handaanqoo laalameetu kan nyaatamu. Warroonni kun immoo handaanqoo eegetoo nyaatu. Gaafii isin keessatti akka waan uumuuf waan hin beekuufan addaan isinii baasatoo jira. Warroonni viidiyoo kanaa gadumaa dhaggeeffattan deebillee kun ni argattan jedhee tan yaada. Kanaafuu haala kanaan qopheeffateetoo hawaasni keenya dabarsaa jira. Hedduu tokko nama gammachiisaa biyya ofii keessatti ka daalatti illee taatu, cululuqxuullee taatu, firri kee dureessallee ta'u, hiyyeessallee ta'u, argataallee ta'u, dhabaallee ta'u haala kanaan ayyaana waggaa wajjin dabarsite baay'ee gammachuu addaatis itti dhagahama jechuudha. Kanaafuyyuu ani saba kana jidduutti dabarsuu kootiif gammachuu addaatiin natti dhagahama jechuudha. Guyyaa irraan isiniin jedhaa Waaqayyo nagaadhaan biyya koo nagalchee haala kanaan natti argisiisu arguu kootiif hedduun itti gammadan isiniin jedhaa. Cooma mana ormaallee arginee jirra. Wantoota mana ormaa firiijii mana ormaa keessatti guutellee arginee jirra. Gaafa tokkotti gammadee ton beeku jechuudhaan dhugaan isiniin jedha. Wanta mana isaanii guutee jiru guyyaa tokkotti gammadee hin beeku. Garuu hawaasni haala kanaan gizee qopheeffateetoo jiru gammachuu addaatiin natti dhagahama. Boqonnaa addaatiin natti dhagahama. Maaliif kootidha? Waan ofiitiin nama jechuun immoo nama waan ofiitiin boonedha. Waan kootiin ijaan boonuuf gammachuu addaatiin natti dhagahameen isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka qabeenya foo kan cooma isaanii sanii miti kan nu jiraachisu keenya kanaadha. Waggaatti illee haa argannu foonii ji'oota hedduullee turreetillee argannu kan keenya kana nu ga'u jiru isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu bakka jirtanitti biyya keessaniif gammachuu akka amantaa keessanitti jaalala tokkummaa boqonnaa tasgabbii biyya keenyaa kennu jettanii kadhachuu hin dagatina. Waaqni keenya waaqa namaa oo'uudhaan rabbiin inni nu uume kan nu deebi'uu danda'uudha. Warra wal dhaga'u warra wal jaalatu rabbiin nuuf haa godhu isiniin jechuun jaaladha. Saba keenya rabbiin tokko nu haa godhu. Ayyaana gaarii egaa ka viidiyoo ayyaana kuni jalqabaadha malee dhumaa miti. Viidiyoowwan adda addaa gana isin lakkisa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti Waaqayyo nageenya boqonnaa isiniif haa kennu isiniin jedha. Warroonni gola ormaa keessa teessanii viidiyoo kana dhaggeeffattanillee akkuma koo abdiidhaan akka kara biyyaa keessaniitti warroonni waggaa baranaatis galtan waggaa afran waggaa shanattis galtan nagaadhaan akka boqonnaadhaan ayyaana akkanaa kana dabarsitan isinii hawwii koo asumaan isinii ibsaa. Egaa ka guyyaa boruu mooyyuu wantoota viidiyoo adda addaatti naga walitti deebinutti nageenya Waaqayyo siffaan haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa yaada soggaa qabaattan ta'e ayyaana kanaan wal qabatee yaada soggaa qabaattan ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas gaafii
ka walitti deebinaa ka ayyaanan booda waa'ee gaafii wantoota adda addaa kanan gaafatame ammaaf ayyaana irra jiran isiniin jechuu jaaladha. Bye bye. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo siif faana haa ta'u. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Egaa viidiyoon kun hoggaa isinitti tole ta'e laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Nagaan haa ta'u bakka jirtanitti. Ayyaana gaarii.